lakkoofsi faranjiinis fayyadamtu lakkoofsi biyyi keenyatti illee fayyadamu lakkoofsa amantaa wal qabatu malee lakkoofsa akkanuma jijjiirama ho'iirraa ka'eetiin dhufee miti. Seenaan kun seenaa kan keenyaa. Seenaan uffata kaabaa hedduu dheeraadha. Lakkoofsa hijiraatiin osoo fayyadamaniiti awareness namoota biraa bira jirullee hedduu dabalaa deema. Addunyaa faayinaansii jijjiiramaa deemu keessatti filannoon keessan hundi furmaata diinagdee duudhaa keessaniin wal simatu barbaada. Duudhaa keessan bu'uureffatee of eeggannoo ciminaan kan hojjetame maallaqa keessan amantii keessaniin kan wal simsiisu tajaajila amansiisaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Akka biyya keenyatti yeroo jalqabaaf waaleetii dijitaalawaa fi faayinaansii Halaal Pay baankii hijiraa irraa iddoo dalagaa keessan irraa osoo hin sochoone tajaajila baankii kamiifuu kan fayyadu appilikeeshin Halaal Pay buufachuudhaan bittaa fi gurgurtaa keessan hammayyeessaa. Akkasumas hanga halkan sa'aatii 3tti kan isin tajaajilan karaa bakka bu'oota keenya isinitti dhihoo jiran goruudhaan maallaqa baasii fi galii gochuu ni dandeessu. Maal kana qofaree faayinaansiingii muraabahaa Halaal Pay itti fayyadamuun qabsiisa tokko alatti abjuu keessan dhugoomsaa. Halaal Pay Play Store yookiin App Store irraa buufachuudhaan daandii halaalatti harrooma makamaa. Halaal Pay Baankii Hijiraa imala gara egalee ifatti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya kan siin booda ammas yeroo isaa eeggateetiin isin bira ga'uudhaaf ani fi obbolee keessan Naafil Abdul Jalil istiidiyoo keenyatti walitti dachaanii jirra. Baga nagaa walitti dachaanii torbee milkii torbee nagaa torbee jaalala akka ta'e abdii qabna. Nutis inshallah sagantaan keenya kan siin booda bifa miidhagaa ta'een qopheeffannee sagantaalee keessummoota garaagaraallee dhiyeeffannee kuusaa seenas dabalatee oolmalee miidhagaa ta'an isin biraan gahuudhaaf sagantaa keenya siin bootiin sabti waaree bor sa'a 8 irraa eegaleetiin istiidiyoo keenyatti argamne jirra. Naafi salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee Naafi torbeen akkam ture naannoo ati jirtutti maaltu jira biyya akkam torbeen maal fakkaata ture? Torbee hedduullee ilgadiin babbaane maashaallah torbeen bareedaadha gaariidha. Waan hedduun akkuma daawwattoonni keenya illee quba qaban waan hedduu dhagahamaa waan hedduu dabraa ajandaan torbaan dhufa. Bara hijiraa tokkoffaa ji'a Muharram keessa jira. Guyyaa muraasa dura tokko jennee itti seennee jirra jechuudha. Kan inni wal qabsiisee wanni kun waan haarawaa akka Islaamaatti jiin lakkaa'annu ji'a hijiraati. Waan kana wal qabsiisnee osoo waan tokko jennee kanatu na biratti haarawaa waggaa Islaamaa ji'a Muharram tokko jennee seennee jira. Waggaa hijiraa yookaan immoo lakkoofsa kalaandara hijiraa kanaan wal qabateetiin uummanni musliimaa namoota muraasa ta'uu yoo baate malee irra hedduun kenna hin fayyadamnu baatii hijiraa kana yookaan immoo lakkoofsa hijiraa kana hin fayyadamnu. Kanuma wal qabateetiin hiriyyaa kee tokkotu yeroo tokko maal jedhaa danaa fi barri hijiraa kun yeroo maraa 40 wayii qofa. Sigale 41 irraa kaasee nama 47 xumureetiin gara 48 kan gallee jirru. Yeroo hundaa 40 wayii jedheetiin naa kaasee yaadatte maasin jechuu barbaadeetini kana kan yaadannu nuti ji'a kana kan lakkoofnu yeroo Ramadaan seenu qofa. Baga ittiin isiniin gahee yeroo namaan jedhan ji'a Ramadaan hijiraa 1440 akkana yeroo san qofa lakkaa'ama malee fakkeenyaaf maybe irra hedduun keenya ji'a Ramadaan yookaan immoo ji'a Shawwaalaa kana yookaan ji'a Hajjii kana adayyuu ji'a biraa hedduun keenya waan beeknu natti fakkaatu hedduu fagaanne jirra. Lakkoofsa ji'a kanarraa ustaadonni kenniin tokko irra hedduutti yeroo waa'ee ji'a hijiraa kanaa wal qabate yookaan immoo lakkoofsa kalaandara hijiraa kanaa wal qabateetiin quuqama hedduudhaan yeroo haasa'an ni argina. Garuu hubannoon kennaa hawaasa keenya hawaasa musliimaa bira jiru jiini kun kan keenya akka hin taanetti yookaan immoo ji'a Ramadaana qofatti lakkoofnu goonetiin kan fudhannu kan akkamitti ilaaltaati? Wanni kun sirrii miti ilaalchi namni ji'oota hijiraatiif qabu yookaan immoo lakkoofsa hijiraadhaaf qabu. Tootaalii akkuma akka hin hubatinitti kan ilaalu sababiin isaa ji'oota faranjii yookaan immoo Girgooriyaan kaalendarii kan jennu kana kan fayyadamna yookaan immoo Itoophiyaan illee addatti lakkoofsa qabdi. Kuniin hundi isaaniitu jalqaba jiini tokko wayita lakkaayamu gaafa dacheen tun uumamte irraa miti. Gaafa wanni wahii uumameerra. Taateen guddaa wahii uumameerra. Fakkeenyaaf warri faranjii kan fayyadamu bara dhaloota Kiristoos. Jedhanii yookaan immoo bara dhaloota Nabii Isaa jedhanii akkasii fayyadaman. Kun ammoo amantaadhaan wal qabata jechuudha. Sigalee kan Itoophiyaattis amantamaan wal qabata. Saniifuu gaafa lakkoofsa jaraa fayyadamnu nuti seenaa san
seenaa jaraa san seenaa jarri lakkoofsaa wal qabsiisan sanii irratti raggaasisuuf jirra jechuudha. Egalee kanaafuu lakkoofsi faranjiinis fayyadamtu lakkoofsi biyyi keenyatti illee fayyadamu lakkoofsa amantaa wal qabatu malee lakkoofsa akkanuma jijjiirama hohiirraa ka'eetiin dhufee miti. Waa hohii wal qabsiisan. Kanaafuu nullee akka itti haqa qabnu maali? Lakkoofsa hijiraati jechuudha. Akkaataa lakkoofsa hijiraa kanaan lakkoofsi hijiraa jalqaba kan irraa herreegamu bara hijiraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makka irraa gara Madiinaa imalan hijiraa jechuun imala sani. Imaluma sanii afaan Arabiffaatiin hijiraadhaan tiree hijiraa jedhamee achumarraa fudhatame lakkoofsi hijiraa. Lakkoofsi hijiraa kan lakkaa'amuu eegalee bara bulchiinsa Umar ibn Khattaab keessa sahaabonni irratti wal dhabanii bara Nabi Muhammad du'anii lakkaayaa turanii bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalatanii lakkaayaa turanii kun bara Nabi Muhammad du'an lakkaayata yeroo bulchiinsa irratti yookaan wantoota garagaraatiif fayyadaman jechuu kiyya. Irratti wal dhabanii jennaan bara kana tokkorra gochuu qabna. Bara Nabi Muhammad du'an illee hin ta'u bara Nabi Muhammad dhalatan illee akkasitti wanni beekamu jiru guyyaan isaan dhalatan. Saniifuu maal jedhanii irratti walii galanii bara hijiraa sanii sahaabonni hunduu ni beekan. Achi booda bara hijiraa irraa bara waggaa 17 booda bara bulchiinsa Umar ibn Khattaab keessa waggaa 17 irraa hambisanii bara sanirraa as lakkaayamee hijiraan ka Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Makka irraa gara Madiinaa godaanan waggaa har'aa ji'a kana keessa bara 1448 seennee jirra jechuudha. Subhanallah. Ka Rasuulli Makka irraa hijiraa dhaqan jechuudha. Hijiraa jechuun immoo seenaa sahaabota yookaan immoo seenaa Rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam keessatti seenaa guddaa fi seenaa yoomuu dagatamuu hin dandeenye taatiin gurguddaan illee seenaa keessatti raawwatamedha. Kanaaf nuti illee akka hawaasa musliimaatti leegaasiidhaan wanti kun galee wanta kana raawwachiisuun yookaan immoo itti fufsiisuun dirqama dhaloota keenyaati. Dirqama nu qabnudha. Dabalataan immoo dirqama miidiyaan garaagaraa qabudha. Keessattuu immoo miidiyaaleen Islaamaa waan kanarratti sirriitti hojjechuu qabanii hawaasni xiyyeeffannoo akka kennuuf lakkoofsa hijiraatiin wal qabateetiin waggoonni hundinuu seenaa garaagaraa qaban si galee. Kanaafuu akkuma biyya Itoophiyaa kana keessatti illee bar kaalandariin kun tokko lama jedheetiin gaafa laakkaa'u kaalandariin biyya kanaa jechuudha. Hundinuu guyyaan hundinuu amantiidhaan wal qabatan akkuma ati jette. Amantii wal qabatan. Guyyaan hundinuu ayyaana mataa ofii qabaatan. Guyyaan hundinuu jechuudha. Ayyaana amantaadhaan wal qabatu guyyaan hundinuu qabaatan. Hundinuu ni qabaatan. Jiini hundiyyuu ayyaana amantaa sanii guyyaa sanii waliin wal qabsiifamee akkasitti dalagama. Akkasitti dalagama. Kanaaf immoo akka hawaasa musliimaatti seenaan kun seenaa kan keenyaa. Lakkoofsa hijiraa lakkoofsa keenyaa. Yeroo wantoota garaagaraatti fayyadaman baay'ee hin mul'atu yeroo baay'ee seenaa yookaan immoo lakkoofsa hijiraa kana gaafa fayyadaman hin mul'atu iyyuu iddoo tokko qofatti yookaan immoo xalaaleen majlisaa gaafa bahan gaafa galii ta'an yoo tokko isaan qofarratti agarra malee hawaasa keenya biratti guyyaa kana fayyadaman hin beeku namnummaan jalqabumayyuu hijiraan lakkoofsa hijiraa lakkoofsa islaamni lakkoofsa isaa qabaachuu hedduu nama hubannuu hin qabu. Hijiraan ammoo maalirraa akka lakkaayamu yoom akka eegalee maaliif akka fayyadamu hin beeku. Kan fayyadamu kan biyya Itoophiyaa kana ta'e kan faranjii san ta'e ammoo lakkoofsi sun maalirraa akka ka'ee fi lakkoofsi sun maal akka qabu alaamaan isaa lakkoofsi isaa eessarraa akka eegalee waan kana namni hubannoo qabu hin jiru. Akkuma saayinsiitti illee fudhanne ammoo akka saayinsiitti lakkoofsi waggaa sirriin kan hijiraa kana akkamitti beektaa? Kan hijiraa baatii waliin deema. Baatii waliin deema. Baatii waliin deema. Baatii takka jechuun ji'a takka jechuudha. Ji'a tokko keessa waggaa tokko keessa baatii 12 jira. Baatiin yeroo 12 baatii jechuudha. Yeroo 12 guutee baatii. Kan baatiitti galu kan lakkoofsa baatiitiin wal gitu lakkoofsa hijiraati. Lakkoofsa fakkeenyaa fi lakkoofsa Itoophiyaa yoo fedhe guyyaan meeqa dhaabbataadha. Ji'a 13 guyyaan dhaabbataadha. Guyyaan dhaabbataadha. Garuu deemeetiin eessarraa akka dhufu hin beeku. Fakkeenyaaf guyyaan 13 jirti. Guyyaan 5 jirti. Jiini 13 Itoophiyaatti. Akkasuma immoo kan faranjii illee lakkoofsaan deema malee baatiidhaan hin deemu. Baatiidhaan waliin qabatu. Uumamaan waliin qabatu. Uumamaan waliin qabatu. Uumama jiruun kan akka saayinsiitti illee wal qabatu lakkoofsa hijiraa kana. Itti aansee uumamaa jechuu barbaada madirasaawwan Islaamaa, manneen barumsaa Islaamaa, dhaabbattoonni garaagaraa dhaabbatni Islaamaa yeroo ibsa baasan, yeroo ibsa miidiyaa baasan, yoo xalayaa walii ergan hedduun isaanii lakkoofsa faranjii san fayyadamu. Kaayyoon isaa amantaadhaan wal qabata.
eega amantaa wal qabate ammoo lakkoofsa san fayyadamuun ammoo waan san deeggaru leegaasii san guddisuudha. Kanaafuu nullee keenya qabna. Islaamillee ofii qaba. Saniifuu nuti kam qabna hijiraa qabna jechuudha. Qabxii bareedaadha kan kaaftee. Wanta kana sirreessuu kan qaban keessattuu biyyoonni gurguddatan keessattuu immoo biyyoonni uummanni musliimaa keessa jiraatu Saawudiis dabalatee biyyoota biraa lakkoofsi kun akka addunyaa irratti beekamuuf akka immoo addunyaa irratti akkuma lakkoofsa warra faranjootaa kanatti fayyadaman lakkoofsa hijiraa kanallee akka itti fayyadamaniif gahee mataa isaanii baachuu ni qaban. Fakkeenyaaf Saawudii kana deemteetiin osoo laalteetiin gaafa hoteelas buuggootu filaayitii Saawudiidhaan gaafa buuggootu lakkoofsa faranjeetii kan fayyadaman. Lakkoofsa hijiraatiin osoo fayyadamaniiti awarenessiin namoota biraa bira jirullee hedduu dabalaa deema. Hawaasni musliimaallee barataatiin deema. Lakkoofsa isaa kana fayyadamu akkuma kaastee dhaabbileen islaamaa gurguddoo biyya kana keessa jiran xalaalee garaagaraa gaafa baasan beeksisaalee garaagaraa gaafa baasan lakkoofsa hijiraadhaaf fayyadamaa yoo baasanii namni iyyuu argaatumayyuu itti haa fayyadamuu dhiisuu garuu akkuma argaa deemuun har'a yoo arge borumoo itti fayyadamuu danda'a waan ta'eef kanaaf qaamni dhimmi ilaalu hundinuu lakkoofsa hijiraa kanarratti xiyyeeffannoo kennuudhaan seenaa musliimaatiin wal qabata uumamaan illee wal qabata waan ta'eef akka hawaasa hundaa biratti iyyuu baratamuu fi akka nuti hundinuu itti fayyadamnu asumaan gama miidiyaatiin illee dirqamoota keenya akka baan asumaan dhaamsa qaama dhimmi ilaalatu hundaaf dabarsina kanaaf. Jalqaba irratti maaltu jira wanti haaroon jettee na gaafatte achumaan wanti haaroon jiru bara hijiraa 1448 haaroo seenne tokkoffaan haaroon kanaa jedhee waan haaroon bira jiru sii kenne wanni haaroon itti aanu ammoo kan bira jiru duri ni beeyta uffannaan Kaabaa yookaan ammoo kiswaan uffanni Kaabaa kan jijjiiramu gaafa Arafaan buri jedhan san ganama Arafaa san jijjiiramu. Gaafa Arafaan buri jedhan san jijjiiramu ture uffanni Kaabaa. Amma yeroo isaanaa kana ammoo guyyaa hijiraa jijjiirama hijiraa gaafa Muharram takka jedhu san uffanni Kaabaa jijjiirama. Seenaa Kaabaa kana keessatti amma Kaabaan uffata gurraacha uffata. Seenaa keessatti namni hunduu nuti Kaabaan gurraachuma yeroo uffatu argina. Garuu seenaa keessatti uffanni Kaabaa sanuma wal qabsiiseetiin dhiyoo kana wayita Kaabaa uffata isaa jijjiiran sababa san irraa ka'ee seenaawwan garaagaraa dubbisee uffanni Kaabaa yeroo hedduu akka jijjiiramee fi halluun isaa yeroo hedduu mootummoota islaamaa hedduu keessatti halluu garaagaraa akka uffate seenaa keessatti yeroo dubbisu seenaa kana maaliif hanga tokko irraa hin tuune jedheeni waa xiqqoo irraa dubbisee ture. Uffanni Kaabaa yeroo hedduu adiis uffatee jira. Kaabaan waggoota dheeraadhaaf jaarraa hedduudhaaf akkasuma immoo diimaas itti uffisanii jiranii akka fakkeenyaaf bara mootummaa Umayyootaa keessa uffata giriinii itti uffisan yookaan immoo magariisa jechuudha. Kaabatti bara Faaximiyyoota immoo diimaa itti uffisanii bara Qureeshiin bara Rasuul sallallahu alaihi wasallam ergamin dura immoo Kaabaa adii itti uffisanii sigalee achi booda diimaa itti uffisanii achi booda adii itti uffisanii achi booda magariisa itti uffisanii achi booda bara mootummaa Umayyootaa keessa kan uffata gurraacha uffate. Seenaan uffata Kaabaa hedduu dheeraadha. Hanga uffanni irra barreeffamu wanni Kaabaa irratti ittiin barreeffamu yeroo amma mootummaa Saa'udii keessa warqiidhaan irra barreeffamu kara jalaatiin adii uffifamu kunniin yeroo ammaa itti dabalame. Garuu bara mootummaa Umayyootaa keessa Kaabaan guututti akka gurraacha uffattuu fi akka mootummoonni garaagaraa hin jijjiirre irratti walii galame achi booda Kaabaan akka nu agarru kanatti amma gurraacha uffattee jechuudha. Galatoomii qabxii bareedaa kan nu kaastee Dr. Keenya sagantaa keenya kan simboodha eegalee jira mi'a ammoo sagantaa itti aanu kan daawwannu itti dachaana nurraan fagaatina siin jenna.